Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan kuba kirtitti sinaa qaqqabsin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanii anillee nagaa kooti galata waaqayyoon isiniin jedha. Egaa ka har'allee gaafi yeroo darbee viidiyoo waa'ee mana diiggata irratti hojjedhe gubbaarratti hicciitii isa dhoksaa ta'ee fi namoonni baay'een gaafiitti uumee karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin gadda ofii warroota mana dhabee karaa irratti yaa'anii meeshaa ofii qabaniif namoonni baay'een keessattuu karaa tiktookiitiin dubbachaa jiru. Egaa ka waa'ee dabbasaa kiyya mareetan jira waan ta'eef iyyuu gabanumaan na of galchan isiniin jechuu jaaladha. Firee tananii astakakkalee jechuun ana akkanaaf laafu waan maraadeef ija kan akkatti qabsiise astaayilii ayyaantutillee akka hin jenne jechuufan isiniin jechuufanii gamanumaanii karaa yaada kootti dhugaan jedhee dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa nu nyaachaa ture ani viidiyoo irratti hojjechaa ture jechuudha. Hicciitiin isaa maali jettanii dhaggeeffachuudhaaf viidiyoo kana warri chaayinaal ayyaantuu asallaatii fi haarawaa taatan uggaraatti sabskraabii godhuun maatii keenya ta'an gamanumaan affeerraa kooti. Warroonni immoo afaan turtii gootanii sheer godhuudhaan warroonni sheerii gootan sheer warroonni kun immoo laayik godhuudhaan warri yaada qabdanis immoo saanduqa koomentii jalatti yaada keessan naa barreessan afaan turtii godha. Keessattuu viidiyoo guyyaa kaleessaa oduun isiniin galateeffatin hin darbu gamanumaanii ijoollee baay'ee itti gammaddanii jirtanii guddaa tokko galatoomaa jaalattanii na kabajjaniitu dhaggeeffattanii yaada keessan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu keessaniif isiniin jedha. Warroonni immoo ilkaan akkamsitti jiraase dhiisettaniif galata waaqayyoo fayyee jira kun har'a naa wayyaa haa ta'u baay'ee tokko wanni illee nama jedhu lafti illee qorra amma gizee kana gannaa wal qabateetu gizee na danazzaza malee amma galata isaa fayyee jiran isiniin jechuu jaaladha. Ijoollee baay'een na gaafattanii hedduu tokko galatooma warroonni asirraan koomentiin na gaafattanis warri keessan na gaafattanis isiniin jecha karaa isaatti hoggaan darbe kaa guyyaa kaleessaa dhugaa dubbachuuf ana baay'ee dubbiin dhugaa baay'ee garaa na nyaatti. Qabatamaan nama achi naannoo sanitti dhiyaatan maaluma jedheetuman gaafadhe jechuudha. Iddoo guyyaa kaleessaa viidiyoo kan galakkeessu karaa magaalaan deema isiniin jedheen ture akka carraa nama hojiidhaaf naannoo sanirra olii gasoo socho'uun gaafadhe jechuudha. Maaliin hicciitiin kun eekkamsaadha maalinni amma fakkeenyaaf namni achitti pilaas waanii fa'aa keessatti lafti isaa saraamikii ijaarratanii keessa jiraatan fa'aadha jechuudha. Ijoollee fa'aa qaban achi keessatti warra maatiitti biyaasa waggaa 10 warroota taa'edha. Achi keessatti warri ture boota samii soomsatanii jiranii oddootu jiraataa giltii isaanii keessaa waan baay'ee akkamitti akka waggaa 10 kana guutuu maabiraatiin galee fi bishaan galee fi gibira gabbarachaa turanii akkamitti wanta akkanaa kun akkana ta'uu danda'e. Sila namni karaa irratti kan baheetu kan karaa irratti irraayyuu hin kaafna jedhama. Ganaa uummanni kun kan qabu gadi maaxxatee waan qabu fixatee mana ofii kiyya ittan jiraadha ittan ijoollee koo guddifadha ittan gaa'ila koo uummadha jedhee waggaa 10 keessatti taa'ee haala kanaan waggaa irratti diigamu sababiin maali jedhamee ka'ee himattuun dhaga'ama akka nama tokko baay'ee natti dhaga'amee jira. Dhugaa isaatiillee barbaacha baay'ee wanni jedhee jechuudha. Egaa ka inni sunis maalinni ani sanaan dura icciitii isaa hin beekne waan baay'een isin jechaa ture waa'ee mana bittaa irratti jechuudha. Egaa lafti sun karamiin argame jettanii waggaa gaafattan ta'ee egaa ka lafti sun tanaan dura gurmaayinaan argame jedhamee jira. Gurmaayinaan hojiidha jechuudha. Warra hojii dhabeeyyiin gurmaanii hojiidhaaf kennameef. As keessatti wanti isin baruu qabda yeroo baay'ee lafaa ka'amee akkanatti bootaa kanaatiin keessattuu namni baay'inaan bakka jiraatu qofaaf dafee sharashanama dafee seera nuu qabatettanii ol kaatanii gaafa bittanii rakkoo gurguddaa duubasaa jira. Bootaa waggaa bittan baay'ee tokko of eeggannoo godhaa jedhee tanaan dura illee dubbachaa tan ture jechuudha. Egaa inni sun maal ta'ee lafa san hin kennamee fi lafti kun gaafa kennamuuf isaan kan gurmaayin akka itti hojjetan warri dargaggoonni hojii dhabeeyyii akka itti hojjetan gurmaa'amni kennamee fi warroonni isaanii gaafa kennamuu warra qotee bulaatti kaasan kennameetidha. Kaasan kennameetiif isaanii immoo bootaa isaa warra gurmaa'anii kenname. Warra gurmaa'an kun immoo maal godhee ofii isaaniitiin hin hojjenne ni gurguratan jechuudha. Isaanis gurmaa'anii ni gurguratanii warri mooyyuu qabaata abbaan qabaata isaan irraa warra gurmaa'e isaan irraa bite immoo maal godhe addaan kaaree hireet warra jiraachuu barbaadanitti gurgurate jechuudha. Amma kana eenyu fufaa argattarre kana gaafaas deebi'amu lafti kun gaafa laallamu lafa warra hojii hojjetu gurmaa'anii kenname. Warri gurmaa'e sun immoo warra qabeenya qabaatee bakka tokkotti isaan irraa bootaa san bitee ofii isaatii abbaa shanee gurgurutti.
mana meeqaffaadha warri amma irratti manni diigame kuni mana arfaffaadha jechuudha. Eenyu qabatarre bitanii itti jiraatanii keessaa karra ofiitii fi meeshaa ofii bichaa keessaa baafatanii girgiddaa isaanii dhiisanii keessaa deemuu malee. Kanarratti yeroo darbe viidiyoo yeroo lama uumaadhaan hojjette kanarratti sirriitti of eeggannoo godha. Namni irraa bittan beekamuu qaba. Namni irraa bittan sun kan mataa isaa ta'uu qaba. Callistanii fufaa warra bitee gurguruurra of eeggannoo godhaa jedhee dubbachaa ture sanidha jechuudha. Kana itti mana yeroo darbee kanatti mana akkamiiti argitanii jirtu. Viidiyoo warroonni sirriitti ilaaltan keessattuu TikTok irratti sirriitti deemaa ture. Baay'ee garaa nama nyaata haala kanaan irraa diigamuun isaa achi keessa hojjettootatu jira. Warroonni asuma ta'anii humna isaaniitiin ijaarratan baay'eetu jira. Keessattuu kaan hin beeku shamarran biyya arabaatti illee yoo keessa jiraatte hin beeku yoo rabbumti gargaaree achi keessa jiraachuu baatte malee kan hoggaan jedhu warri biyya keessa jiru xaaranii hin argatan jechuu kootiin isaan illee itti dadhabanii keessattuu namoonni baay'een kan nyaata ofiitirraa qannasaniiti. Uffata ofiitirraa qannasaniiti, baajata ofii oggaatirraa qannasaniiti. Wanta baay'ee ta'ee warri biyya keessatti illee kan bootaa kana bitateetu maaliif ilmi namaa jireenyi ilmi namaa bu'uura kan ta'e manaadha. Mana kanaaf jedhaniitu jechuudha. Namoonni biyya keessa jirullee gatii guddaa kaffala. Ani yeroo baay'ee shamarran biyya arabaatti irratti xiyyeeffadhu malee jechuudha. Maaliif nus bakka ani dhaabbadhe ati dhaabbattee waan jirtuuf nurratti ofirratti kanan xiyyeeffannaa godhe malee warri biyya keessa jiranillee namoota muraasadha. Karaa kallattii xiqqootiin kan milkaa'an malee namni baay'een gatii gurguddaa baasetti karaa manaatitti kan dhufu namoonni keessattuu warroonni duraanii egaa ka'amma namni karaa adda addaatiin daldala hojii tokkoon hin taa'u hojii lama hojii sadii olii gadhuu ofa karaa kanaan argata malee warroonni duraanii keessattuuyyuu miidhamaniiti manatti kan dhufanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka odeeffannoon icciitii mana diigamee kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladhaa biliis ammas viidiyoo kana hojjechuun kun akka of eeggannoo gootaniifidha. Keessattuu namni maal jedha lafa caraqaati dafeetoo shanamaa manni sirriitti oo'ee jira boota safarri sirriitti ijaaramee jira jedhama dugda duuba isaa garuu eenyurraa qorattanii argachuu hin dandeenye. Namni namatti hin himu isuma dhugaan isiniin jedhaa jechuudha. Amma yeroo darbe waa'ee mana masgabaa irratti isinitti himeetan ture naannoo isaatiillee isinitti himeetan ture. Warroota naannoo sanii waggaa dhaqxee gaafatte maal jedhan hin beeknu maaliif akka masaggabu siin jedhan malee miti qorannoo manaa namni kasitti immoo jiru waa'ee masgabaatu waggaa masaggaban maaliif akka galmeedha maaliif akka galmeessan namni baay'ee namatti himu jechuudha. Namni waan jiru keessa gadi bu'ee waan tokko sitti himuu yookaan si barsiisuu hin barbaadu. Kanaafuyyuu nama qorattanii irra ga'uun baay'ee ulfaata sirriitti bootaa bitanna warri jettan sirriitti of eeggannoo godhaatu deeman isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhee warra qabiyyee lafaa yoggaa ta'ee mana isaanii jireenya isaanii cinaatti argatanii yoggaa bitattan maaliif keessaa dhufanii kaaree ta'e 200 yookaan kaaree ta'e 150 san namni kaasu hin jiru. Sababa isaaniitiin kaartas piraanis argattaa bookeen maalii jalaan bishaan dhugdeedha san tanaan durallee dubbadheen ture sababa akkaraa saniin hoo argattan welkaam rabbi sinaa gargaaruu isiniin jechuu jaaladhaa. Warri immoo karaa saniin arganne yoo dandeessan kaayigaa kaartaa pilaaniin baay'ee ulfaataa warri hin qabaattan karaa kaartaa pilaaniitti deemuu ni dandeessuun isiniin jedha malee keessattuu warroonni ani tanaan durallee argee jira ijoollee wayii lafa gaafatanii ka'anii odoo lafti kun nuuf kenname yookaan odoo harka keenya galee mana jireenyaa irratti ijaarranna jedhanii karaa 105 ijoolleen dubbattee ni jirti jechuudha. Akka carraa ta'e warri gurmaasuu walii galtee dhabanii hiratanii hundi isaaniitu hojii mataa isaanii uummatanii jiraatan malee haga kana jechuudha kan warroonni wanni itillee waan akkanaa kana deemanii egaa kaa'isa immoo deebi'anii komachuu illee baay'ee rakkisaadha kan kennameef hojiidha karaa mana jireenyaatti gaafa jijjiiramu mooyyuu kun abbuma sarratti deemee miidhaa'uma already warroonni gurmaa'e warra waan miidhaman hin qabanii namichi warra gurmaa'e irraa bites waan miidhaman hin qabu amma kan miidhameen hawaasa dhuunfaatti kaaree 200 yookaan kaaree 150 bitatee irratti ijaarrateedha jechuudha kan miidhame. Har'a eenyu sun dhufanii eessatti kuftan ijoolleen keessan eessatti kufa meeshaan keessan aduu keessaa isinii ka'ee jedhee namni gaafate hin jiru. Ammaa sana namni beeku hin jiru isaan. Kun wanta ari'achi keessatti haa galuu malee hojii humnaa hojjetee too nama jiraatu jira. Ijoollee kan barsiisu jira fuuldura manni barumsaa banamuuf deemaa jira. Wanta baay'ee kana hundaayyuu namni deemee gaafate hin jiru. Guyyaa takkitti yookaan namni achis naannoo sanaa abshir waan akkasii yoggaa jedhamiin alatti gatii kan kafalu warra saniidha jechuudha. Abbuma manichaa sanidha gatii kan kaffalu. Waa'ee keetitti qofaadha kan gatii kaffalu.
Kanaafuu kanarra xufirratti xiyyeeffannoo godhaan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni ammallee informationii mana hin qabne dafaatii informationii mana masgabaan illee haa ta'u naannoon dafee kaarta pilaanii kennamaa jirullee waggaa jiraate sirriitti itti siqaatii warra biyya keessattuu nuti warra biyya arabaa jirru onlaayinii irra nama barbaanna malee daariktii maatiidhaa bilbilee maatii argachuu irratti rakkoo qabna. Akka gootanii maatii argattanii maatii dubbisuu qabdu. Sababbiin isaa informationii biyya keessa warrumti isinii bite sun beekuu qaba jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka viidiyoon kun guyyaarraa kana fakkaataa viidiyoo kana warra isinitti tolu laayik sheer gochuu hin dagatina. Aga barumsa biraatti walitti deebi'u turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Baay'ee.